Gambeellaatti hidhattoonni haleellaa geessisaniin miseensa poolisii dabalatee namoonni lama lubbuun darbuun dhagahame. Adda bilisummaa uummata Oromoo biyyattii keessaa waajjira tokkollee akka hin qabnee fi waajjirran isaan banatanii turan kanaan dura akka jala diigamanis himee jira. Biil Geetsi maallaqa isaa keessaa gara caalu Afrikaatti akka kennu gabaaseetii kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo qabanneerraa hanga xumuraatti waliin tura. Gaambeellaatti haleellaa hidhattoonni raawwatanii miseensa poolisii dabalatee namoonni lama ajjeefamuun dhagahame. Naannoo Gambeellaa aanaa addaa Itaang jedhamu keessatti haleellaa hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne raawwataniin miseensa poolisii dabalatee namoonni lama yoo ajjeefaman namni tokko madaa'uu maddeen himaniiru. Haleellaa jalqabaa dilbata darbee galgala naannoo sa'aatii 1:40 aanaa addaa Itaang ganda Piinmalaa jedhamu keessatti namoota sagantaa amantii irratti hirmaatanii gara magaalaa deebi'aa turan irratti raawwatame yoo ta'u, haleellaa kanaan ammoo lubbuun nama tokko akka darbe gabaafameera. Dabalataanis wiixata kaleessaa hidhattoonni haleellaa kana naannawa buufata poolisii aanichaa keessatti argamutti raawwatanii miseensi poolisii tokko ajjeefamus gabaafame. Kanaan duras qaamoleen hidhatan naannoo sanatti haleellaa raawwachaa akka turan kan eeran yommuu ta'u, haleellaa dilbata darbee raawwatameen hedduu gaddisiisaa jechuunis kaafameera. Haleellaan kun namoota sagantaa amantii turanii gara Itaangitti deebi'aa jiran irratti kan raawwatame yommuu ta'u, dhukaasa kanaan ammoo namni tokko battalumatti lubbuu isaa yoo dhabuu fi kan biraa ammoo akka malee kan miidhamee fi hospitaala Riferaalaa Gambeellaatti yaala isaa irra akka jiru himameera. Jiraataan biraa nageenya isaatiif maqaan isaa dhokfate Addis Istaandardiif akka gabaasetti gurraandhala 25 kana irraa kaasee haleellaa akkasuma halkan raawwatamee baay'achaa kan jiruu fi kan irraa kan ka'e jiraattota yaaddoof saaxileeras jedheera. Aanaa Itaangitti guyyoota lamaan darban keessa haleellaa lama akka raawwatame eeruu wiixataa kaleessa naannoo buufata poolisii aanaa Itaangitti dhukaasa banameen poolisiin tokko lubbuu isaa dhabeera. Itti dabaluun ammoo humnoonni nageenyaa hammi ilaallatu yookaan kan dhimma isaanii kanarratti hordofan namoota haleellaa raawwatan adamsuun to'annaa jala oolchuu akka jedhanitti jiraattonni haleellaa akkanaa qabuudhaaf mootummaa waliin tumsuun isaan akka barbaachisus dubbatameera. Guyyoota muraasa dura naannoo Gambeellaatti otoobisii imaltoota 39 fe'ee aanaa Diimaa irraa gara aanaa Goog magaalaa Piniidoo jedhamutti deemaa ture irratti haleellaa hidhattoonni Murlee Suudaan kibbaa irraa dhufan raawwataniin namoonni 5 du'uu isaanii qaroo miidiyaan gabaasee ture. Jiraataan yeroo sana jedhetti caamsaa 25 akka lakkoofsa Girigooriyaatti ganama naannoo sa'aatii 3 irratti hidhattoonni Murlee awutoobisii imaltoonni keessa turan irratti dhukaasa bananiin konkolaachisaa konkolaataa san keessa jiru dabalatee namoota hedduun akka lubbuun isaanii dhabanis himamee ture. Haleellaa kana ilaalchisee ibsa kominikeeshiniin poolisii Gambeellaa guyyaa itti aanutti baaseen awutoobisii geejjiba uummataa Diimaa irraa gara Gambeellaatti imalaa ture dhukaasaa irratti banameen lubbuun namaa fi qabeenyaa miidhaan guddaan akka irra gahee mirkaneesse. Muddee 2024 jechuunis waggaa tokko dura naannoo kanatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kaampii buqqaatotaa naannoo Piniidoo jedhamutti argamu haleeluun yoo xiqqaate namoota 10 ajjeesuun 19 ammoo akka madeessanis kanaan dura dubbatamee ture. Yeroo sanatti dhaabbata oduu Suudaan kibbaa City Review waliin haasaa kan taasisan hoogganaan kaampichaa Piiter Meekir namoonni yakka kana raawwatan dargaggoota hidhatan hawaasa Murlee irraa dhufan ta'uu shakkii isaanii itti makanii turan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gambeellaa godina Anyuwaak ganda Ochoom jedhamu keessatti eebila 5/2024 haleellaa konkolaataa uummataa imaltoota 60 fe'ee aanaa Itaang amma keessatti rakkoon uumame irraa gara magaalaa Gambeellaatti imalaa ture irratti raawwatameen imaltoonni 7 miidhaan qaamaa jabaan qaqqabuu gabaafameera. Akkasumas bitootessa 27 ganama haleellaa hidhattoonni konkolaataa uummataa magaalaa Gambeellaa irraa ka'uun gara godina Nyuweer aanaa Laareetti imalaa ture irratti raawwatanii lubbuun namoota 3 battalumatti akka darbes kanaan dura gabaafamee tureera. Siwiidiin sagantaa UNICEF Itoophiyaa keessaa buuf deeggarsa doolaara Ameerikaa miiliyoona 7.8 akka gootu beeksifte. Siwiidiin sagantaa haaraa UNICEF Itoophiyaa keessatti eegumsa hawaasummaa fooyyessaa jireenyaa fi humna dandamannaa dubartootaa fi daa'immanii cimsuudhaaf qopheessite tumsuudhaaf deeggarsa doolaara Ameerikaa miiliyoona 7.8 akka gootu beeksifteerti. Waliigaltee deeggarsa kanaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Siwiidin Haanse Henrik akka jedhanitti Itoophiyaa fi Siwiidin bakka bu'aan dhaabbata UNICEF ammoo Dr. Abubakar Bookaleessa waxabajjii 2 mallattoo kana kaa'anii jiru. Sagantaan UNICEF eegale kun tilmaamaan namoota dhuunfaa 173,250 jechuunis
Maatiitti yoo deebi'e maatii 34,650 keessatti akka argaman fayyadamoo taasisas jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Siwiidin Haans Henrik akka jedhetti sagantichi dubartootaa fi daa'imman haala saaxilamoo keessa jiran kan deeggaru ta'uu eeruun dabalataan ammoo Itoophiyaan uummata isheetiif itti gaafatamummaa fudhachuuf tattaaffii taasiftus ni deeggarra jedheera. Akkasumas humna dandamannaa cimaa ijaaruu fi mootummaan maallaqa biyya keessaa damee eegumsa hawaasummaatiif oolu babal'isuudhaaf kutannoo qabu ni deeggarras jechuun kaaheera. Itoophiyaatti bakka bu'aa UNICEF Abubakar Kaampoo gama isaaniitiin waliigaltichi hundee rakkoo daa'immanii furuuf tarkaanfii kan ta'e yoo ta'u, sagantaan kun deeggarsa maallaqaa godhamu guddisuu, qaqqabummaa tajaajila hawaasummaa fooyyessuu fi gareewwan saaxilamoo ta'an carraa diinagdee uumuu irratti kan xiyyeeffatu ta'us dubbataniiru. Zooniin diinagdee gadaa dhaabbata Chaayinaa waliin waliigaltee doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 mallatteesse. Dhaabbanni Chaayinaa Huanjian jedhamu damee oomishaa fi al-ergii anniisaa aduu yookaan soolaar irratti bobba'uuf zoonii diinagdee gadaa waliin waliigaltee investimentii doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 mallatteesseera. Waliigaltee kana Daayirektaraan abbaa taayitaa zoonii diinagdee gadaa addaam gadaa mootummaa Tamasgeenii fi hojii gaggeessaan ol aanaa dhaabbata Huanjian Zhou akka jedhanitti mallattoon kun guyyaa kaleessaa kaa'amee jira. Akkaataa waliigaltee kanaatti Huanjian Guruppii zoonii fi diinagdee kana keessatti damee investimentii fi oomisha akkasumas al-ergii anniisaa aduu irratti soolaara miiliyoona 100 kan bobba'uudha jedhameera. Daayirektarri ol aanaan abbaa taayitaa zoonii diinagdee addaa gadaa kun mootummaa Tamasgeen akka jedhanitti zoonii diinagdee kana keessatti abbootii qabeenyaa dameelee garaagaraa irratti bobba'aniif haala mijataa uumuuf qophiin taasifamaa jira jedheera. Dhiheessi anniisaa, ibsaa, daandii, bishaan galteewwanii fi bu'uuraalee misoomaa biroo guuttachuuf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uun hojjetamaa akka jiranis itti dabalaniiru. Hojii gaggeessaan ol aanaan dhaabbata Huanjian Group Zhang Huanjoon akka jedhanitti gama isaaniitiin dhaabbatichi zoonii diinagdee addaa gadaa keessatti damee oomishaa fi al-ergii anniisaa aduu hojii misoomaa bu'a qabeessa ta'e raawwachuuf kutannoo qabaachuu isaanii himaniiru. Itti dabaluun Huanjian zoonii diinagdee addaa kana keessatti lafa hojii fudhachuu isaa fi ji'oota 3 booda ammoo hojii akka eegalus kan dubbatan. Zoonii diinagdee addaa gadaa Finfinnee irraa kiloomeetira 65 irratti magaalaa Mojoo fi Adaamaa gidduutti argamu yoo ta'u, ijaarsi isaa caamsaa bara 2024 bakka muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad argamanitti akka jalqabe ni beekama. Dhaabbileen barnootaa ol aanoo dhuunfaa 90 ta'an sababa bu'aa qormaataa ba'iinsaatiin cufamuun himame. Akka qajeelfama ministeerri barnootaa qormaataa ba'iinsaa exit exam jedhamu dhaabbilee barnootaa ol aanoo irratti baaseen dhaabbileen barnootaa ol aanoo dhuunfaa gara 90 ta'an barattoota isaanii 75 darbuu dhabuu isaaniitiin cufamuun dhagahameera. Deetaan ministeera barnootaa obbo Koraa Tushumee yaa'ii idil addunyaa dhaabbilee barnootaa ol aanoo dhuunfaa Afrikaa caamsaa 21 bara 2017 magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Qulqullee Maariyaamitti qopheesse irratti akka jedhanitti dhaabbileen barnootaa ol aanoo dhuunfaa naannoo 90 ta'an guutumatti cufamaniiru jedheera. Mootummaan kanaan dura eebbifamtoota dhaabbilee barnootaa ol aanoo irra eebbifaman qormaataa bahiinsaa dadhaban keessaa 75 fi isaa ol darbuu dadhaban irratti tarkaanfii akka fudhatu waadaa galee ture. Hanga ammaatti tarkaanfii akkamii kan fudhate jechuun kan gaafataman yommuu ta'u, qajeelfamni kun erga bahee booda dhaabbileen tarkaanfii ofirratti fudhatan akka jiranis gabaasa kana keessatti tuqaniiru. Paartiin adda bilisummaa uummata Oromoo biyyattii keessaa biiroo tokkollee akka hin qabne ifa godhe. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo marsaa 7ffaa bara dhufu gaggeeffamuuf qophii barbaachisaa irratti kan argamu ta'uu akka jiru guyyaa kaleessa ibsa miidiyaa kennuun beeksisee ture. Walitti qabduun boordichaa Aadde Mikaa'eluu filannoo biyyaalessaa waggaa 5 gaggeeffamu akkaatuma yeroo isaa eeggateen akka gaggeeffamuuf boordichi qophii irraa eegamu gochaa jiraachuu himanii turan. Haa ta'u malee qophiin paartilee mormituu kanneen akka ABO fi KFO fa'aa filannoowwan biyyaalessaa marsaa 7ffaa waggaa tokko booda gaggeeffamuuf filannoo bilisaa haqa qabeessa akka hin taane gamanumaan himataa jalqabaniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu ABO fi kan ta'an obbo Jabeessaa Gabbisaan filannoo osoo hin gaggeeffamin dura boordiin filannoo dabalatee wantoonni hedduun
haaromuu akka qabanis ifa godhaniiru. Rakkoolee nageenyaa naannolee garaagaraa keessatti mudataa jiran akka fakkeenyaatti kaasuun haalli qabatamaan biyyattii keessa jiru filannoo haqaa fi bilisaa gaggeessuuf tasumayyuu kan nama hin dandeessifnedha jedhaniiru. Dirreen dimokiraasii biyya kana keessa hin jiru kan jedhan yommuu ta'u hojii gaggeessaan kun nagaan biyya keessa akka hin jirree fi boordiin filannoo mataan isaayyuu haaromfamuu qaba. Lakkoofsi uummataa erga bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti as gaggeeffamee hin beeku jechuun rakkooleen kunneen hanga hin furamnetti filannoon haqa qabeessa hin ta'a jennee hin eegnu jedheera. Paartileen mormituu ta'an kan akka ABO fi KFO'n dirreen siyaasaa dhiitame jechuudhaan kan isaan himatan yeroo garaagaraatti filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa waggaa 4 dura geggeeffame keessaas of baasuun isaanii ni yaadatama. Walitti qabaa paartii KFO kan ta'an Profeesar Mararaa Guddinaa filannoo marsaa 6ffaa kana dura geggeeffame wanti addatti jijjiirame akka hin jirre eeruun inumaayyuu haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruuf filannoo geggeessuu jechuun gaaga'ama dabalataa biyyattiitti fiduudha jedheera. Haala dirreen siyaasaa cufamee jiru keessatti mirgoonni dimokiraasii bu'uura ta'an akka hin jirre kan kabajamne keessatti biyyattiin ammoo walitti bu'iinsaa fi rakkoo keessa osoo jirtu filannoon akkamitti akka geggeeffamu nuuf hin galle jedheera. Boordiin filannoo sochii eegaluu quba qabaachuu kan himan Profeesar Mararaan garuu filannoo bilisaa fi haqa qabeessa geggeessuun tasumayyuu haala kanaan hin danda'amu jechuun jala sararaniiru. Akka tilmaama isaaniitti haala amma jiruun filannoo haqaa fi bilisaa geggeeffamuu kan hin dandeenyee fi garuu mootummaan yoo barbaade filannoo waggaa 4 dura geggeeffame sana irra deebi'uun wanti isa dhorku tokkollee hin jiru jedheera. Mootummaan dirree siyaasaa dhiphisuun karaa garaagaraa paartilee mormituu laamshessaa jira jechuunis ni himatama. Paartileen KFO fi ABO kanneen adda dureen himannaa kana mootummaa irratti dhiheessan yoo ta'an obbo Jabeessaa Gabbisaa akka jedhanitti yeroo ammaa dhaabni isaanii ABO'n biiroo tokkollee magaalaa keessaa fi biyyattii keessaa akka hin qabnee fi waa'ee filannoo gaggeessuu haa hafootiin walgahii gaggeessuuf iyyuu akka isaaniif hin hayyamamne dubbateera. Adda bilisummaa uummata Oromoo waajjira tokkollee kan hin qabne waajjiraalee yeroo karaa nagahaatiin qabsoofna jedhee banate hundisaa kan jalaa cufamee fi miseensi dhaabichaa hedduun isaanii har'allee mana hidhaatti akka argaman obbo Jabeessaan dabalaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa jajjaboon waggoota dheeraaf ajajaa mana murtii malee hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiranis dabaluun ammoo dhaabni isaanii uummata keessa socho'uufillee mootummaan danqaa akka itti ta'e himataniiru. Adda bilisummaa uummata Oromoo sochii uummata dubbisuuf uummata ijaaruuf mirga kan hin qabne jechuun paartileen ija jabaatanii mootummaa dura dhaabbatan kanneen akka KFO fi ABO mootummaa irraa dhiibbaa guddaan akka isaan irratti geeffamu yeroo garaagaraatti ni himatu. Gama biraatiin ammoo paartiin KFO yeroo ammaa biiroo 3 qofa akka qabu kan himan yommuu ta'u Profeesar Mararaa Guddinaa paartileen kunniin akka jedhanitti boordiin filannoo biyyaalessaa hojiin isaa dursa paartilee gidduutti mariin akka godhamu gochuuf haalli filannoo gaggeessuuf mijataa akka ta'e jiraatu gochuun isaan irraa kan eeggamudha jedhaniiru. Naannolee akka Oromiyaa fi Amaaraa keessa lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti osoo gaggeeffamu akkamiin filannoon gaggeessuuf akka jiru kan gaafataman yommuu ta'u boordiin filannoo biyyaalessaa haalonni fooyya'anii naannolee hundatti filannoon akka gaggeeffamu hawwii keenya qabnaa jedhaniiru. Ammatti iddoo hundatti filannoo taasisa jennee kan karoorfannu garuu immoo hanguma filannoon dhiyaatuun naannolee filannoon itti gaggeeffamuu fi hin gaggeeffamne adda baafannas jedhaniiru. Gama biraatiin komii hidhamuu miseensotaa fi cufamuu waajjiraalee paartilee siyaasaan kaasan kan gaafataman walitti qabduun boordichaa gaaffiiwwan akkanaa guyyaa guyyaan nu bira gaha jechuunis dabalaniiti kan isaan jiran. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Bilgeets qabeenya isaa doolaara miiliyoona 200tti siqu keessaa harka caaluu Afrikaadhaaf akka kennu turtii Finfinneetti godhaniin himaniiru. Hundeessaan Maayikiroosooftii Bilgeetis waggoota 20 dhufanitti qabeenya qabu keessaa harka caalaa fooyya'insa tajaajila fayyaa fi barnoota Afrikaatiif nan kenna jechuun waadaa isaanii haaromsan. Dureessi addunyaa kun kana kan dubbatan badhaasa nishaanii Itiyoophiyaan dilbata darbeen kenniteef irratti kan isaan haasa'an. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad badhaasaa guddaa masaraa mootummaa keessatti gaggeeffame kana yeroo kennaniif hojii gurguddaa darbee jiraatuu fi jijjiirama gaarii fidee dhaabbata abbaan qabeenyaa kun hundeessan Biil and Melinda Gates waggoota 25 darban raawwatameef beekamtii guddaa kennuufi jedhaniiru. Biil Gates haasaa isaanii Finfinneetti taasisan kanaan dargaggoonni Afrikaa hojii kalaquutti bobba'an Artificial Intelligence yookaan AI haala akkamiitiin gargaaramanii tajaajila fayyaa ardii isaanii fooyyessuu akka danda'an irratti hojjechuu qabu jechuunis yaadachiisaniiru. Biil Gates qabeenya isaa waggaa 20 booda doolaara Ameerikaa biiliyoona 200 gahu jedhamee eegamu keessaa dhibbantaa 99
dabarsee kennuuf karoorfachuu isaa beeksisee ture. Dhaabbanni abbaa qabeenyaa kanaa Bill and Melinda Gates Foundation kan jedhamu yommuu ta'u bara 2025tti hojiin isaanii xumurama. Bara 2025 jechuun ammoo baruma keessa jirru kanadha. Sirna waajjira muummee gamtaa Afrikaatti qophaa'e kanarratti waggoota 20 dhufan keessatti akkaan qooduu dhiheenyaa kan isaan himan waadaa galuu fi mallaqni harki caalu ammoo rakkoon Afrikaan amma keessa jirtuuf ni oola jedhaniiru.